Mallattoo sooshaal miidiyaa keenyaa yookaan intiroo akkamitti uummanna kan jiru mee fakkeenyaaf mallattoo akkanaa namni sooshaal miidiyaa garaagaraa qabu mallattoo akkanaa qabaachuu qaba. Sooshaal miidiyaa isaa irratti keessumaa yuutuubiin loogoo akkanaa qabaachuu qaba. Asumaanuu warreen as dhuftan hordoftoottan xiyyaa sabiskaraayib godhuu hin dagatinaa. Akkamitti kana godhanna kan jiru hamma xumuraatti viidiyoo tan hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoottan xiyyaa. Fiilistoorni seenna. Inni kunis appilikeeshinii tokkicha kanaan hojjennee ilaalla. Piksel kajuu isinitti barreeffattanii daawulood ni gootan piksel kajuu kanaa anammoo ooppiin jedheen seena. Egaa seenne inni fuula kana isinii fide warreen beekne warreen beeytanii hoo. Asirratti gabbuunee akka qubee akka risaalaa kanatti asitti gabbuunee asirratti ni dhooyna. Erga asitti dhooyne booda bakka kana ni filanna. Galarii keessa galuudhaaf bakka kana filanna. Galarii mee suuraa tokkoon geessee achi geessaa. Anammoo kana irratti hogguu dhooyne booda bakka kanarratti dhooytanii as ni fidanna. Ammoo yuutuubiin saayiziin isaa hanqanaa 16.9 kan jiru kanarratti raayit ni goona bakka kana dhufne. Raayit erga goone booda akkanatti erga nuu bahee booda asirratti maal irratti hojjenna? Gara gubbaa kanarratti bakka kanatti ni dhooyna. Asirratti egaa dhooyne cheeppistoo jettu sadaffaarra yookaan afuraffaarra jirtu kanarratti cheeppisii kanarratti ni dhooyna. Tan inni argatan jeeyyaadha. Cheeppira erga dhooyne mallattoo kana asirra nu dhufe nuti kana dhiifnee bakka kanatti gabbuune. Erga asii gabbuune tan geengoodhaa tan ni filanna. Geengoo egaa filannee booda akkana nu dhufa. Innis bakka kana tuqnee raayit ni goona. Raayit erga bakka kana goone booda maal haa goonu? Deemnee mallattoo biraatiin tottolchuudhaaf isaa itti fidna kan jiru bakka kana ni dhooyna. As bakka kana ni dhooyna. Asirraa galarii keessaa deemnee suuraa isa kana bareechuu ni filanna. Erga isa kana asa xooyne booda mallattoo isa kana irratti ni dhaabna bakka xiyyi jiru kan argitan asirratti dhooyna. Asirratti erga dhooyne mallattoo galarii suuraa kana keessatti galarii keessa yaanee suuraa isa kanaan tolchuu barbaannu tokko deemnee fidanna. Amma fakkeenyaaf ani amma daabii kanaan filadhaa jiru. Irra guddaa loogoon xiyyaa asirratti hin dalaga waan hin ta'eef selekti tayyattu sanatti hogguu dhooyne akka reefuuti miti ammaan tana asii kana filadhuuf kana osoo hin ta'in raayitumatti goona. Raayitii ergatti goone loogoon reefuu adiidha ammaan tana biicatti jijjiiramtee qabu daabitti jijjiiramtee waan ta'eef bakka kana irratti rukunnee ni dhooyna. Dhooynee raayitii erga goone booda asitti achi xiqqisoo deemnee gara kana gara xiyyi jiru kan inni argitan jeeyyaadha. Bakka amma irra jiru kana ediitii tanarratti okkee jennaani. Erga jenneen amma saayizii duraanii fida kaan dhooyisee jiru waan ta'eef ol harkifnee isa kana amma kun parsantii 100 jira isa kana irraa hirrifnee akkam goona asirraa hamma xumuraatti duuba seensina. Hamma xumuraatti erga akkatti duuba seensina amma fakkeenyaaf 10 akka irratti hindhiisa yookaan irraa fixullee rakkoon qabu. Isuma kana ammaasuu gad harkifnee qubaan ol harkifnee isa kana amma haduwwaa irra jiru kana ni argitan jeeyyaadha. Isa kana ulee tana as harkifna. As harkifnee hogguu as harkifnee gara gubbaatti akka inni ta'aa deemu ni argitan. Saayizii isaa bifa daabiidhaan filachuudhaaf as amma parsantii meeqa irratti hindhiisamee 20 amma 20 irra jira. Inni kun waan isin yoo feetan qalliftanii tolchuu dandeessan. Anamma waan yeroo qusachuuf deemu jecha ni xiqqeessa. Asirratti ni dhooyna. Raayit hogguu goone amma bifti daabiidhaa geengoodhaan nu dhufte. Erga isinni kun akkanatti nuun dhufee booda maal goona? Kan jedhamu asirratti dhooynee koppii goona yookaan adda harkifnee geengoo yuutuubii yookaan takka akka inni ta'u akkanatti as guddifna. Erga akkanatti as guddifne booda bakka tana dhooynee koppii goona. Koppii erga goone booda wal qixxeessineeti walirra keenya. Amma walirra keenya. Isin kana yeroo dheeraadhaaf gootanii itti fufuu ni dandeessan. Anamma waan yeroo qusadhuuf jecha takkituma tana godha waan agarsiisa ta'eef jecha
takkituma tanaan godha. Isin ammoo yeroo dheeraadhaaf gootanii sirreeffachuu ni dandeessan. Anamma talamaffaa takeessaatiin xiqqishoo tolche. Amma takeessaa kanatti eegandee asumarrattiin xiqqeeffadha. Ergaan akkana xiqqeeffadhee booda walakkaa akkanattiin kaayadha. Ergaa walakkaa kanatti wal qixxeessee kaayee booda kana yeroo dheeraa ammas itti deddeebiftanii koppii gootanii akka inni ol tullaa'u godhuu ni dandeessan. Anamma agarsiisa waan hin ta'eef mee kanaas lama godheen isin agarsiisa. Lamaanis funnee qubaan wal qixxeessinee gubbaarra keenya. Isa kana ammoo erga solchetanii bireechuu keessan if hubattanii booda bakka kana dhuftan. Bakka kana dhufnee hiinee akka inni suuraa nu jalaan deddeebneef bakka kanatti hiinee keenya. Asirratti hogguu dhoofnee bakka kana dhuftanii qulfee tana hunda ni diimeessitan. Qubaan takka ni dhooytan. Hanqa xumuraatti ni dhooytan. Erga dhooytanii booda gabbuutanii gara jala kanatti bakka kana ni argitan asirratti ni dhooyna. Erga asirratti dhooynee raayitii mana duwwaa kana raayitii ni goona. Raayitii erga goonee finnee booda gad deebinee ammas bakka kanatti ni dhooyna. Bakka mallattoo galerii fakkaatu yookaan suuraa fakkaatu sanatti eega dhooynee akka jennee asitti hayyamna kan hin haafe. Erga inni amma takkaan noofee takkatti sana asirratti dhooyna ammas deebinee gabbuunee asirratti ni dhooyna. Erga asirratti dhooynee hulii wanni kun hidhamee waan jiruuf asiin keessaa baana. Bakka kana dhooynee deemna. Amma wal jalaa hin deddeemtu. Jarri kun hundisaatu wajjin deemu malee wal jalaa hin deddeemu jechuudha. Maal goona ammaan tana kan jiruuf bee suuraa fi sagalee waan garagaraa waan irratti tolchuuf nuuf fidanna. Amma bakkuma reefu sanatti bakka tanaan cheeppista jettu sana xaa kana dhooynee cheeppisii ammaasuu lamadanii fidanna. Ergaa cheeppista jettu sanarratti ni argitan jeetii yaada. Tanarratti jechuudha. Cheeppii irratti dhooynee amma mallattoo nuuf fide tana asumatti dhiyeessinee akkatti xiqqeessinee yookaan wajji bunnee akkanatti ni goona. Amma isin kanaa yeroodhaaf itti turtanii anama viidiyoo beekaan xiqqeessuu jira. Yeroodhaaf itti fuftanii tolfattanii bireeffachuun isin arga. Waan kana amma iddoo murree faadii godhuu deemna waan ta'eef isa kana walirratti hidhuudhaaf egaa walqixxummaa isaa walakkaa jiraachuu isaa hubannee asirratti deebinee asirratti dhooyna. Erga asitti dhooynee akkuma reefu jira kana walirratti hidha waan ta'eef bakka lamaan kana ni diimeessina. Qubaan dhooynee erga kana dhooyne booda gabbuunee bakka kanatti ni dhooyna. Akkuma reefu ammaasuu deebinee hidhuudhaaf raayitii ni goona. Gad deebinee ammaasuu bakka kana dhooyna. Erga dhooyne booda okkee bakka jettu sana filannee erga kana nuuf fide ammaasuu takkitti tana asitti guunnee gad deebinee bakka kanatti itti ni deebina. Amma hiinee jirra walirratti deebinee asiin keessaa baana. Erga keessaa baane amma walirratti hidhamee jira. Addaan hin deddeemu. Akkamitti iddoo murree qooysina kan jiru mee as harkifna bakka kanaa ni argitan jeeyyaadha. Bakka kanarra guduftan as ni argitan mallattoo kana isinii fide. Mallattoo kana ni argitanii mallattoo kanarratti ni dhooyna. Erga kana dhooynee bakka kana adii kanamma adda muruudhaaf bakka kana as banna. Erga bannee kunoo amma adda citee jira. Mee erga kanatti adda citee booda maalitti finna? Amma isin barreeffama garagaraa itti fiduu dandeessan. Anamma asirraa barreeffama tokkoon isin agarsiisa. Egaan kana barreessee booda hordoftoota biyya bakka kanarratti dhooytanii amma kanatti nuuf mul'ata sirriitti nuuf mul'ata waan ta'eef intiroo asirratti uummachuu yaana. Amma gadaa ooratu jee ergaan kaa'ee booda mee mallattoo tana akkamitti sirreeffan ni argitan bakka kanaa. Isa kana jala yaanee wanneen kanas sirreeffachuudhaaf bakka kanatti dhooynee kanarratti erga dhooyne booda asiin keessaa hatanii bebbireechuudhaaf maal goona? Mee barreeffama kana guddisuu fi xiqqeessuu barreeffama gosa saayizii nuti feene filachuudhaaf asirratti immoo ni dhooyna isin kan feetan irratti ni dhawattan. Anamma isa kanarratti immoo dhawadha haa jiru. Asirratti immoo gugabbuuni ookkan ni goona. Erga goonee amma saayiziin nuti itti barreeffannu kana dhufe. Innis mee kana jajallessuu sirreessuu irratti bakka kana dhooyne gamana jallataa kun ammoo gamas jallisa barreeffama isa kana sosossoosa. Barreeffama kana sosossoosaa jira jedhanii asin ammoo akkasi kaa'achuu. Anamma waan kana hundaa'uu daqiiqaa qusachuudhaaf jecha wal qixxeesseetumaan kaa'adhee asuma keessaan kaa'adhee dhiisa waan ta'eef isin hordoftoota biyyaa akka feetanitti sirreeffachuun hojii keessan ifaa isaas sirreeffachuudhaaf
amma kana yoo inni itti banee gara jalaa diimessuu yookaan addeessuu kana ifaa dabalataatti godhuufaa waan garagaraa asirraa qaba. Asillee dhuftanii akkasuma itti bantan yoo feetan asii biicaarra kaa'isan yoo feetan diimaarra yoo kaa'isan adiirra kaa'isanii kaa'isanii tolirra kaa'achuu asiin sadaffaa irratti hidhooyitan akkuma kan ammaasuu jijjiiruu dandeessan akka irra gootanii mimmiidheessuu dandeessan. Amma bakka kanatti kun furdisuu amma kun ni furdisa akka irra goonee maal godha mee kana as bunnee gulaallu barreeffama kana akkana godha jechuudha. Barreeffama kana akka feetan godhuuf akkana amma kuni akka kan inni argitan jeeyyaadha. Akka kana godhachuudhaaf hogguu as dhuftan isin irra dalaguu qabu waan fedha keessanii waan ta'eef mee anamma viidiyoo gabaabsuudhaaf jarjaraa jiru waan hin ta'eef gara gubbaa kanallee isin kaa'uu dandeenya. Isin barreeffattanii fiddanii as kaayachuu waan garagaraa godhuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf mee kana asitti dhaaminaa jennu yookaan isa kana viidiyoo tana waan garagaraatiin suuraa tana bakka biraa galarii keessa dhaheenneetis barreeffachuu dandeenya. Yoo jijjiiruu feetan amma galarii keessa asumaan itti deebinee bakkuma reefu sanii itti deebinee suuraa biicaa yookaan dahabii isuma sanuu godhuudhaaf yookaan diimaa akkanaa godhuuf yookaan samii akkanaa tana godhuuf ni dandeessan jechuudha. Asirraa fakkeenyaaf mee bifa samaayitti jijjiiru amma akkana ta'ee jira jechuudha. Back from the dead. Garagaraa irratti babarreeffachuu hin dagatinaa. Welkamtuu jeetiin barreessa. Welkamtuu kana isaan kaayaa. Gara gubbaatiin kaayaa jiru. Anuma isinuma agarsiisuudhaaf waan ta'eef. Asitti as bunnee gara amma deemu jiru kana ni argitan jeeyyaadha. Gara kanaan ni harkifna. Ammoo bakki irra jirtu irra jirti beekadha. Amma yeroo tana hogguus irra jirru hajuu bakka kanaa kanarra jira asirra jira waan ta'eef asirratti dhohina. Asirratti erga dhohine xiqqishoo akkanatti achi bunne yookaan akkanatti bunne gara gubbaa yookaan achuu feene akka jallifne achi xiqqeessine yookaan immoo akkana bunnee gara gubbaatti kaayanna. Amma isin akkanatti saayizii isaa wal qixxeessitanii bakka kanaa as kaa'achuu dandeessan. Mee suuraan tun asitti immoo waan guddattee jirtuuf irraa deebinee eessatti xiqqeessina kan jiru. Mallattoo kanarratti gadhooyina. Mallattoo lamaan kanarratti gadhooyinee akkana goonee yookaan guddisuu yookaan xiqqeessuu isa kanarratti ammaan xiqqeessee achi kaaya. Xiqqeessee ergaan kaahee booda mee kana asirratti ol dabarsina. Ol dabarsinee ammaan tana akka reefu sanitti jal'ifnee ilaalla. Jal'isuudhaaf bakki jennee asirra taa'a. Asirra gadhoofnee akkas goonee saayizii isaa akka tolchinee weelkamtuu kan jiru isin achi keessa sirreeffattanii irra turtanii sirreeffattanii tolchitanii kaa'achuu dandeessan. Anuma asumarrattiin akka hin jee bira dabra. Amma akkuma kanatti gadaa oroo tuubii fi weelkamtuu kan jiru asi barreessi. Isa kana isin deebitanii barreeffama kana sirreeffachuudhaaf bakka kanarra dhuftanii qubee garagaraa filachuu akkuma reefuu san ni dandeessu. Jajallisuu yoo feetanis asirra dhooyitanii yoo feetan asirra dhooyitanii jajallisuu akkasuma ni dandeessu. Kun ammoo yooniif asirratti kadhooyitan taate asirratti yoo kadhooyitan taate maal godha gara jalaatti yookaan isinii gurraatu mallattoo san isinii fide. Isin ammoo mallattoo kana san fidachuu caalaa dhibni bira kunnee ni addeessuu diimeessuu kan jiru mee kanaas akka reefu sanitti sirreessina. Amma kana mee bifa kan filanna samaayee kanatti hogguu filanne akka irra goonee kanaas ni dabarra. Kana ni argitan asirratti dhooyinee akkasuma bunnee mee diimeetti filan akka irra goona. Ammas dabarra asirratti dhooyinee kana achi bunna akka irra goona. Bifa kanaan sirreeffama isaa wal qixxeessitan mee kana birraa dheeytan yoo feetanii asirratti maal filanna gurraacha yookaan adii filan yookaan gurraacha filan. Bifa kanaan sirreeffama isaa isin irra turtanii bibbireeffachuu dandeessan.
Gara jalaa kanaa keessa kaayachuu dandeessan. Akkasuma waan akka urjii yookaan onnee as fiddachuudhaaf bakka kan dhuftanii cheeppi kan jiru reefu jenne san filattan kanarra gabbuutanii bakka mallattoo xaasan tuqxanii erga xaaxu tuqxanii booda cheeppiste jettu sana fiddattanii cheeppis irratti erga dhohitan amma cheeppiin eega kana isinii fide kana dhiiftanii isin asii gabbuutanii asirraa immoo yookaan mallattoo risaalaa yookaan mallattoo sana urjii yookaan onnee fidachuudhaaf ammoo urjii irratti dhohinnaa urjii tana asirratti raayit goonee waan gurraatan gurra balleessine akkana qabnee xiqqeessine eessa kaayanna erga akkanatti xiqqeessine booda mee bakka ija kana as saayizii isaa eegnee asidduu galfanna. Bifa kanatti isin tarreeffattanii hordoftoota yaa waan garaagaraa godhachuu dandeessan waan viidiyoon hedduu dheerachaa jirtuuf gara jalaa kanatti yookaan subscribe yookaan waan biraa asin akkuma reefu jenne sanis sirreeffattanii asiin waan kana hunda itti guuttachuu dandeessan akkami kooppii godhan amma achirratti haa xiyyeeffannu. Isa kana akka biicaan jalaa kun isin jala hin deemne akka loogoon kun qofti isinii baatu gochuudhaaf maal godhuu qabnaa kan jedhu. Wanni godhuu qabnu amma bifa kana as bakka kana duraan asirra turre kana bira kunnee bakka mallattoo risaalaa yookaan miisajjii tanatti bakka reefuu dura filanne kanatti reefummaa asirraa filanne amma asii deebinee maal filanne erga asirra dhohine booda bakka kanarratti dhohina erga kanatti jalli isinii addaate booda maal goona asirra dhufnee hulii seef goona isin akka garaa keessanii tottolchitaniiti booda erga feetanii tottolchitanii booda isin asirratti dhohina akka reefuutti illee yoo immoo hidhuu feetan yoon waan kana hiitanii tabiraa dibiruu feetan ammoo as dhohitanii akkuma reefuu jenne sanitti kana amma kun faadiidha waan ta'eef hidhuu hin dandeessan. Amma kun isiniif agarsiisa waan ta'eef seef godheen isin agarsiisa. Erga kana goone booda asirratti gad dhohinnee lamada as dhufna. Asirratti faayil manaajirii keessatti gabbuunee anamma suuraan as keessaa hin qaba waan hin ta'eef suuraa as keessatti dhawee amma suuraan reefu sun tame hajjuu ni ilaalla. Suuraan reefuu nuti dalagaa jirru isii tanaa jechuudha. Saayizii addeenyi kun jala deemu loogoo qofaatu miidiyaa keessan irratti isiniif ba'a. Fakkeenyaaf anuma tana duraan uummadheen jira. Hordoftoonni kabajamoo irraa fayyadamtan jeetiin ama. Kanaafuu hamma xumuraatti viidiyoo tan hordofan afeerraa qofaa ta'uu nagayaan.